السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما كم جرت هردفتوتا channel يوتيوبي غورمي ايتيتوب سغنتا كينيا غويا هراتين كنوتي اسنيف قبني رفني اكاتا يوتيوبي اتبنچو دندان سا كان برا كملما دمي افري سير اساغو تته غلي وكينمو قرشي غلچو دندو اكاتا اتبنن ولين الى الله هاغا طمره قوبي كينياتن ولين ترتي غاري يوتيوبي بنچوداف جلقبا ايميلي بنچو قبنا ايميل ارغا بنتني بودا ايميل كيسن سنرتي channel يوتيوبي بنتو يچول ايميل كان اندرا كاتا تبنن برني جرا اچ كيس غدي سنتني الالو ني دنديسو هم كلتمان اكاتا يوتيوبي channel تبنن ولين دالا يوتيوبي كينيا ارغا جرتو يوتي ملتو يوتيوبي اسا كنا ارتي فيدمودان بننا جلقبيس يرو توكو كستي غدي توكنا ارغا غدي توكني بكا بروفايل قبو كنرتي بروفايل يوتيوبي ارغا جرتو بكا كنرتي اسا كنرتي فيدمودان بكا سنرتي يرو توكو غدي توكنا اكستي ارغا غدي توكني بود aga inni nuuduf emailin keenya kan YouTube irratti galchine kun nuuf dhufutti ni eeggannaa jechuudha. Egaan asirratti argaa jirtu yoo ta'e bakka kanarratti gurmeessa milkii kan jedhu jalatti bakka san jalarratti wanti tokko ni mul'ataa jira. Create channel kan jedhu kunoo ni mul'ata. Create channel jechuun chaanalii banii jechuudha. Kanaaf nuti kallattumaa maal goona bakka sanarratti cuqaasuudhaan gara YouTube channel banachuutti deemnaa jechuudha. Egaan bakka create jedhu sanarratti erga tuqannee booda channel kana haaraa banachuudhaaf kan maqaa keenyaa sun emailiidha waan ta'eef sanni dhiifnaa bakka kana argaa jirtu yoo ta'e create channel kan jedhu kanarratti yeroo tokko gadi tuqannaa. yeroo tokko erga gadi tuqannee ni eegna. Egaan create channel nuun jedhee jira argaa jirtu yoo ta'e bakka kanarratti create channel jedhee jira. Channel keenya nuuf banamee jira jechuudha. Bakka profile YouTube email keenya irra jiru sana achirratti yeroo tokko gadi tuqannaa. Profile keenya irratti erga gadi tuqannee booda haala kanaan nuu fida. Gurmeessaa milkii jedhee create godhee jira. Homaa wanti tokko hin jiru. Duwwaadhaan mallee ganaa YouTube qarshii hojjetu seetingii isaa sirriitti sirreessuudhaan hojjenna waan ta'eef kallattumaan eessa dhufnaa bakka mallattoo qalamaa kana asirratti dhufnee yeroo tokko gadi tuqannaa jechuudha. Bakka kanarratti yeroo tokko gadi tuqannaa channel seetingii keenyaa nuuf banaa asirratti loogoo profile maqaa handle yookiin immoo liinkii adda addaa asirratti sirreeffannaa jechuudha. Kanaaf jalqaba maqaa channel YouTube keenyaa sirreeffachuudhaaf bakka tuqaa mallattoo qalamaa fakkaatu kanarratti yeroo tokko gadi tuqannaa. Bakka mallattoo tuqaa qalamaa fakkaatu kan edit goonaa jechuudha. Mallattoo editiiti. See kana sirraa dhufee maqaa kana balleesseen asirratti gurmuu banaa miidiyaa jedhee maqaa salphaa ta'e yookiin immoo maqaa gabaabaa ta'e gochuun qabaa jechuudha. Sana booda save jedha. Save jedha. Erga save jedhee booddee liinkii isaa sanallee nan sirreeffadha. Handle kan jedhu kan bakkuma mallattoo editii kanarratti tuqachuudhaan handliin kun handle jechuun fakkeenyaaf Telegram irrattis akka liinkii fayyadamnu sanadha jechuudha. Sana asirraa gurmuu miidiyaa jedhee akkasitti kaa'adha. Kun liinkii isatti hojjetamudha waan ta'eef asirratti sana booda erga akkasitti right irratti godhee booda save jennaa jechuudha. Yoo right gochuu dide immoo maqaa sanaan banamee waan jiruuf jijjiirrachuu qabna yookiin immoo qubee adda isa godhu wayii itti godhachuu qabna jechuudha. Sana booda save godhannaa jechuudha. Akkaataa kanaan save godhannaa. Inni itti aanu ni sadaffaan channel your lead. Inni kunis liinkii isa defaultii isaadha kan
yuutuubiin nu kennudha jechuudha. Inni kun immoo haandii inni jedhu sun isa karaa gabaabaa yookiin immoo karaa salphaatiin argachuu dandeenyudha. Baay'ee murteessaadha jechuudha. Sabiskiraayibii baay'ifachuudhaaf akkasuma beeksisaa fi chaanala garaagaraa irratti daddabarsuudhaaf liinkota kana lamaan sheer goonee garee adda addaa irratti gadhiisuudhaan sabiskiraayibii argachuu dandeenya. Inni sadaffaan diiskiripshiniidha. Diiskiripshinii illee namoonni baay'een bakka ittiin kennan garuu baay'ee murteessaadha jechuudha. Chaanala yuutuubaa irratti baay'ee murteessaadha. Diiskiripshinii kanas waa'ee yuutuubii keessanii maal akka irratti hojjechuuf deemtan asirratti kan galfattanu jechuudha. Jalqaba fakkeenyaaf baga nagaan gara gurmuu miidiyaa dhuftan jedhee akkasitti ergan kaa'adhee booda asitti diiskiripshinii yookiin immoo waa'ee yuutuubii kootii asirratti ibsuu danda'uudhaan qaba jechuudha. Afaan Oromoon waa'ee yuutuubii waliin baranna jettanii erga keessanii booddee gadi buttanii ammas maatii keenya ta'uun nu deeggaraa jettanii akkasitti yoo barreessitan kun waa'ee yuutuubaa barnoota yuutuubii irratti hojjettu yoo ta'e haala kanaan diiskiripshinii keessan erga barreessitanii booddee xiqqoo ammas gadi buutanii galatoomaa jettanii barreessitu jechuudha. Asirratti galatoomaa jettanii akkanatti erga barreessitanii booda erga akkasitti barreessitanii booda seef bakka jedhu kan irratti dhuftanii tuqattu jechuudha yeroo tokko. Kanaaf amma warra murteessoo kana karaa kanaan xumurannee jirra. Inni itti aanu immoo piroofaayila jechuudha. Piroofaayila isaa bakka kanarratti dhufnee piroofaayila keenya illee galfachuu ni dandeenya jechuudha. Bakka suuraa sanarratti tuqannee piroofaayila kan barbaadne yookiin immoo kan qopheeffanne sanarratti tuqannaa jechuudha. Fakkeenyaaf piroofaayila kanaan kaa'adhee jira. Piroofaayila kanarra haa kaa'ame waa'ee yuutuubiiti. Piroofaayila qopheeffattu dursitanii piroofaayila sana immoo haala kanaan irra galfachuu dandeessu ni jijjiira. Akka inni jijjiirutti ni eegu. Piroofaayil footoo aplood saksesfulii jedheera akkaataa kanaan jechuudha. Baakgiraawundii illee bakka kaameeraa mallattoo fakkaatu kanarratti tuqachuudhaan kan ammoo kallattiidhaan gara suuraa deemuudhaan akkasitti baanara yookiin immoo baakgiraawundii yuutuubii sanaadha kan ta'uu danda'u. Akkaataa kanaan saayizii isaadha sirreeffachuudhaan jijjiiruu ni danda'ama jechuudha. Seetingiiwwan isaa isa ijoo immoo karaa itti hidhannee sirreessuun ni ilaalla jechuudha. Amma akkasitti yoo argaa jirtu yoo ta'e gurmuu miidiyaa jedhee waan hundeeyyuu jijjiiree jira jechuudha. Gara gadii kanatti immoo argaa jirtu yoo ta'e bakka kanarratti maal jedhaa jira? Viidiyoo banuu hin dandeessaadha. Ammallee seetingiin kan biraa hafu ni jira waan ta'eef kana kallattumaan keessaa baana yuutuubii keessaa jechuudha. Seetingiiwwan warra hafan sirreeffachuudhaaf immoo kiroomiidha kan nuti fayyadamnu jechuudha. Kiroomii fayyadamnee seetingiiwwan isaadha sirreeffannaa jechuudha. Kiroomii bilbila keessan irraa barbaaduun asirraa argaa jirtu yoo ta'e kun kiroomiidha. Kiroomii kana bilbila keessan irraa erga banattanii booda yeroo tokko akkasitti gadi bantu bakka kanarra dhuftanii asirratti barreeffattu jechuudha. Liinkii isaa erga dhuftanii asirratti yeroo tokko gadi cuqaasuudhaan asirratti www.youtube jechuudhaan akkasitti ni barreessitu jechuudha. Asirraa akkasitti barreessitanii sarcha gootu. Kiroomii kan keessan akkuma bantaniin saayizii isaadha bakka gara mirgaa gubbaa kanarraan argaa jirtu yoo ta'e gara mirgaa gubbaa kanarraan seetingiin isaa akka sirriitti isinii banuun isee kana tuqattanii ture yoo ta'e isa kana gara deeskitooppii saayitiitti jijjiirachuun baay'ee murteessaadha. Seetingii isaadha
sirreeffachuun baay'ee rakkisaadha. Noormaalii haala ta'een sirreessuun hin danda'amu waan ta'eef akkanatti kan jiru san mallattoo raayitii kana booksii kana keessatti yeroo tuqxan gara kanaatti ni jijjiirama. Deeskitooppii isaa jechuun akka deeskitooppii yookiin immoo laaptooppiitti akka fayyadamtanuuf kan nu gargaarudha faayidaansaa. Hordoftoota keenya erga sarchi godhee haala kanaan nu fidee jira. Bakka kana argaa jirtu yoo ta'e asirra yuutuubii sila banne kun loogoo asii sila irra galchine haala kanaan nu fidee jira. Asirra bakka sanarratti loogoo yookiin immoo piroofaayila yuutuubii bananne sana karaa kiroomiitiin kallattiidhaan naqee banaa. Bakka sanarratti yeroo tokko piroofaayila yuutuubii chaanala banannee sanarratti gadi tuqannaa. Argaa jirtu yoo ta'e gurmuu miidiyaa jedhee fidee jira. Yeroo akkasitti gadi tuqanne maal fidaa? Gara gadi irratti gadi buunee as yeroo dhufnu bakka kanarratti YouTube Studio kan jedhu ni jira. YouTube Studio isa jedhu kanarratti tuqannee seetingii isaa sirnaan sirreeffachuu qabnaa jechuudha. Asirratti YouTube Studio seennaa. As keessatti seetingiiwwan yuutuubiin galii galchuu danda'an as keessatti sirreeffama. Inni ijoo inni lammaffaan kana tartiibumaan suuta jettanii mataa keessaniin bilbila keessan fayyadamuun banachuu dandeessu. Update location kan jedhu jira. Bakka sanarratti tuqannaa jechuudha. Yeroo tokko update locationii kanarratti yeroo tuqan biyya isaa san sirreessuun dirqama ta'a. Wantoota gurguddoo sadii jiru. Jara kana sadan sirreeffachuu qabnaa jechuudha. As keessaa kan mul'atu gubbaa kanarratti wantoota sadiitu mul'ata. Basic info, advanced setting and future eligibility kan jedhu jira. Warra kana sadan sirreeffachuu qabna jechuudha. Inni jalqabaa biyya akkuma sila biyya jijjiiran Itoophiyaa keessatti hojjetu waan ta'eef isa kanarratti dhufnee country of residence bakka jettu kanarratti tuquudhaan Ameerikaa yookiin Keeniyaa irra kaa'achuu qabna jechuudha. Keeniyaa irra kaa'achuu qabna. Kunoo Keeniyaa argadheetiin jira. Asirratti yeroo tokko gadi tuqannee kaa'annaa jechuudha. Inni itti aanu lammaffaan advanced settingiidha. Advanced settingiin chaanalii yuutuubii keessanii kun waa'ee daa'imaa kan barsiisudha kan jedhee yookiin immoo waan waliigalaatii jedhee sin gaafata. Do you want to set your channel as made for kids? Ijoollee daa'immaniif chaanala barnootaa ijoollee daa'immanii gochuu barbaaddaayii jedha. Asii filannoo sadii jira. Yes, set this channel as made for kids. Ijoolleedhaafanii kan jedhu yoo ta'e yes isa jedhu irratti booksii irratti gootu. Kan kaa'achuu qabdu isa gidduu irratti. Inni sadaffaan tokkoon viidiyoo yeroo gadhiisu achirratti adda baasaa deemaa kan jedhudha. Kanaaf inni lammaffaan advanced settingiin isa kanaa jechuudha. Inni murteessaaniif inni xumuraadha. Future eligibility wantoota raawwachuun dirqama irratti barbaachisuudha. As keessa standard future kan jedhu ni jira jalqaba irratti. Kun sadan ilaalamee active ta'uu qaba yookiin immoo enable ta'uu danda'uu qaba jechuudha. Asirratti fakkeenyaaf YouTube video uploads, video post gochuu, playlist create gochuu, add collaboration to playlist, add new video to exist playlist. Warrooti kun akka nu eeyyamu nuuf kennee jira jechuudha. The channel is free of active community guideline strikes. Kanaaf free active community guideline yookiin immoo seera yuutuubii guuttatee jira jedha. As keessatti two authentication koodiidhaan hidhamee hin jiru yoo ta'e isa irratti guuttachuu qabna jechuudha. Akka tasaanni kun irratti default yeroo tokko hin hojjetamne jedhee sin agarsiisa. Yoo hin hojjetamne akkuma Facebook irratti two authentication koodii hojjettan asirrattis active ta'ee taa'uu qaba. Inni kun dagatamuu hin qabu. Inni lammaffaan intermediate features video thumbnailii akkasumas live streamii haga warroota kana galchinutti seenuu hin danda'u jechuudha. Yookiin immoo wantoota gurguddoo sadii intermediate feature keessatti yoo hojjenne malee argachuu hin dandeenyu. Innis viidiyoo daqiiqaa 15 olii akkasuma thumbnailiiwwan adda addaa fi live streamii galuu yoo barbaanne yuutuubiin keenya verify ta'uu qabaadha. Verify ta'uu qaba. Kanaafuu bilbila keenyaan verify gochuu qabna jechuudha. Verify phone number asirratti tuqanneetu verify gochuu qabna jechuudha. Asirratti argaa jirtu yoo ta'e text me the verification code naa ergii kan jedhu ajajuun qaba.
Kanaaf isa kana maal goona asitti select your country isa jedhu san adda baafachuu qabna. Sammoo biyya Itoophiyaa isa jedhu dhannee filanna. Maaliif authentication verification bilbila keenya irratti galuu qaba waan ta'eef biyya Itoophiyaa jedhu galchinee kaane bilbila keenya galfanna. Bilbila keenya achirratti galchina. Fakkeenyaaf asii ergan akkasitti galchee booda ergan akkas godhee bilbila koo galchee get the code jedhaanii koodii koo naa galchi jedheetan itti asirratti hin tuqaa. Sana booda kallattiidhumaan maal godhaa bilbila koo irratti miiseejiin verification amma naaf seenee jira kan dijiitii 6 isa bakka kanarratti fideen galchaa jechuudha. Akkasitti ergan galchee booda submit jechuun qaba. Submitin godhaa. Kanaaf phone number verified jedhee jira. Congratulations jedheera. Walumaa galatti your phone number is now verified jedhee jira. Hamma YouTubein kan koo sirriitti active ta'ee galii kan galchuu YouTube haala kanaan banachuu dandeessu. Hordoftoota keenya YouTube Gurmee IT Tube dhimmoota YouTube teeknooloojii barnootawwan kompiitaraa fi akkasumas wantoota adda addaa bilbila irratti rakkisoo ta'an akka isin hojjennu barbaadan koomentii yaada jalatti barreessuudhaan nu qaqqabsiisaa. Viidiyoo isaa hojjennee isiniif dhiyeessina. Galatoomaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.